Ashama harka fuudhee kabajamtoota fi hordoftoota alamiitu akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee nagaa akka taatan abdiin qaba akkam jirtan hundi keessanuu nagaadhaayi nagaan jira isiniin jedha guyyaarraa viidiyoo gabaabduu tokko irraa barattuu sin fayyada kanan jedhee qabadheen dhufee jira san dura garuu YouTube koof haarawa kan taatan subscribe like gochuudhaan na jajjabeessaa maatiinaaf taasisaniin jedha egaa innis maayinni viidiyoo narraa gabaabduudha garuu barumsa guddaa qaba jechuudha innis maayinni YouTube keenya subscribe baay'ifachuudhaaf maal gochuu qabna yookiin immoo mala ittiin subscribe namoonni YouTube irratti viidiyoo keenya laalanii itti subscribe nuuf godhan jechuudha innis maalinni fakkeenya YouTube keenya keessa gallee maal goona your channel kan jedhu kana seenna sanbooda viidiyoon nutti gadhiisuu qabnu viidiyoo gabaabduu daqiiqaa tokko kan hin caalle jechuudha sekondii 59 sekondii 58 kan ta'u jechuudha viidiyoo nama kofalchiisu kan nama barsiisu waan addaa wayii irratti gadhiisuu dandeenya akkuma agartan jechuudha haala kanaan ani kanan gadhiise isas maal goona iddoo kanatuna iddoo kanatti egaa upload video kan jedhu yeroo hundumaa kan itti upload goonu jechuudha iddoon kuni iddoo kanatti video gabaabduu fakkeenyaaf anam isa kana filadha egaa video kana sekondii 33 qofa jechuudha kanaaf maal gochuu qabna amma iddoo kanatti create title kan jedhu kanatti maal barreessina masilaalii galchina jechuudha masilaalii galchine sanbooda maal goona shorts video isa kana yeroo kamuu dagachuun qabnu jechuudha yeroo video gabaabduu gadhiisnu star yookaan misilaalii kana tuqne shorts jechuun dhiisnu short yoo jenne ta'u jechuudha eessiin galuu qabdi kanaafuu haala kanaan irratti barreessina sana booda immoo waa'ee viidiyoo kana fakkeenyaaf waan nama kofalchiisu ta'e viidiyoo kana waan nama kofalchiisu daawwadhaa jennee amma itti barreessuu dandeenya jechuudha waan barbaanne shaangullitis waan ta'e itti gadhiisuu dandeenya kanaaf kan barbaachisu garuu star yookiin misilaalii kana dagachuu qabnu jechuudha haala kanaan egaa YouTube maal godha sheerii nuuf godha jechuudha viidiyoo keenya kana asitti immoo description irrattis akkam jirtu hordoftoota koo subscribe gochuudhaan maatiinaaf ta'a na gargaaraa na jajjabeessaa kan jedhu barreessuu dandeenya jechuudha kanaaf haala kanaan viidiyoo akkanatti yoo gadhiisne sheerii ta'a jechuudha YouTube irratti sheerii nuuf ta'a sheerii nuuf godha jechuudha kaampaanii YouTube'n egaa ani gadhiisuu waan hin barbaanneef next upload gochuun barbaanne waan ta'eef nan dhiisa jechuudha haala kanaan egaa viidiyoo baay'ee nu fayyada jechuudha viidiyoo gaggabaabduu akkanatti yeroo gadhiisne isa kana torbe tokko geenya nama erga gadhiise namni 4,000 yoo ilaalee jira akkasumas subscribe baay'ee naaf baay'atee jira jechuudha kanaaf haala kanaan YouTube keessan guddifachuu dandeechuu anis waan na fayyade siniif qoodee jira jechuudha egaa waan na dhaggeeffattaniif galatooma waan siniin galle yoo jiraate immoo na gaafachuu dandeechuu viidiyoo waan daawwattaniif guddaa galatooma